Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirta bagi jirta. Jirta amalle wali tadini jirra. Aku agartan aku video isni kadi sesan. Aku video kubarral isni kadi sesan. Ama kulkulle sudi majaj. Isni argisi semale hinjam marre. Amma hinjam marra hangga duma hordofa. Bakamera pajam marle isni argisi sa. Aku agartan kono. Kasih talam deh jirah malifu awari akan tisin jechuudha. Yoo mana akkana qulqulleessu heddan jechuudha. Mana akkana awwaara qabu kana agartanii awwaara bichaa akkana yeroo qulqulleessitan akkana kanaa ni malee akkana yoo qulqulleessu heddan taate akkaanni hin jiru akkati taa'an hawwadha. Funyaan keessan akka isin keessa seenee awwaarri kun akka isin nyaanne hasasii asinitti finne jechuudha. Akkanatti hidhadha jala isaa jechuudha. Kana gubbarraa hidhattanii nama takka faayidaa isin hin qabu. Laakiin akkanatti hidhachuu qabdan. Anamni hingaa kunuu hinuma gaa garuu akkatti jalaan hidhadhee jechuudha. Akkatti hidhadha amma eessarra akka jammaru na hordofaa. Yadda إذا جاء شيء ألمين طيب سكرت أنا على الباب جارتي زودت وانا روان مني لا ما في شيء معلش ايه زودت من يكون هاروان تيف بنوان دوف لا معلش ما تفتح ما هاروان تيف وان هارو بنيك شو اني اتشينو توسين جدي سوداتي ما اني ما كان يسا مما كبر يتمكن سرفاي yang aja cuy serah ke yang mermu nah udah kan hari hari ini ya kan sih bisa tidak dikit sih agar sisa nomor depan berapa sana lagi kerap kali ya semakin sangat suka haru yang mana jera lala enggak mahin hari dikit kulkulese ini terkisah lala Yo bishaan shantibeetii kana keessa jiraate beetii kana keessa bishaan jiraate heddiqa bishaan hin jirre immoo hareetumaan qulqulleessaa jechuudha inshallah bismillah rahmaan kaharabaan hin jirutti hin jiru kaharabaa iyyuu qabu manni beektanii bismillah rahmaan manni kaharabaan kan bishaan hin qaba jettee yaadda ammatiin tunuu yaa umma kaaleeti bismillah hin qabu waan takka hin qabu bishaan dhiigaa biraatuu qabu bishaan hin qabu kanaafuu amma waan an godhuu qabu ittuma dhiiseetumaan xarageetumaani itti kareetumaan itti dhiisa mana kanatti olguuree meeshaa kabaabii kan haree waan nama nu warawan gibbima kana qulqulleessuu barbaada asiin kana jechuudha. Kan qulqulleessine asii taa'uu barbaannu waan ta'eef nu amma wanni baay'ee kan qulqulleessuu barbaada irra caalaan maaliifuu qorri waan dhufeef as teenna jennee itti yaadna yoo qorri dhufe jechuudha. Inni galee kun fooqii sadaffaadha gubbarra bishaan hin dhufu asuma taa'uu barbaanne malee waan biraatti miti. Jadi galee jala galla waan ta'eef ni hanga dhum viidiyoon hordofaa kanneen gosoota kan ol banee Manu nama sudah jadi bismillahirrahmanirrahim. Aku harap tuh video serba aja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah udah mau enggak mah. Video kan selesai.
Aku agartan kana kuni ya kata tak itu murid mah hatau mal tu nangai kan muka ulese kan ulese ne askes tahu ko khabar wana wala wan berarti miti hangga dwana orang subscribe ko cukin daga tina hare wala tidewina urta ta kiya ada lagi aku agartan hara jira kira aku agartan sini gale talan ini hara jira Gese wala tidewina subscribe ko cun dagat na jaja besa part di sini gak desa na ordo fakana taraga yang daraja nafi daraja kita kan agar tani kanan nafi ya cu taraga jaga ko agar tan daraja tan taraga ay warga betanya betul warga Jada. Nanti balik dia dah nawar kecil. Lagi tiga lagi. Aragan jira awal dia jira. Aku ngerti aragan jira. Harahat. Malifu anak kati orang gak kamu malih. Ani hasia kawan taif. Dirkam ya warna terfe. Akan udah tuh dirkam hasia kawan. Mau dah sekali senanya hata. Karena jalan akan aku dah deh. Sini lena hasia kawan akan aku cuci degatina. Insyaallah subscribe aku cuci degatina hati. Enggak ada mah video na ordo. Ini telet eres. Wan dah video. Nalap enak katna hati. Dalaga wai lean ninja du foki kan ubah foki rumah kar. Agak samar lean itu sanifi. Agak dua nomor real ya kayak layu terdut. Real Saudi. Wari syamaran irafu tani nyatan. Wari syamaran irafu tani agak jarak donggatan. Rabbi ni sini talar. Hati syamaran ni jaju. Akal layu tidak lagi dia video. Dadap dia video. Syamaran jaju. Akal layu ti beri video. Dadap dia lafate. Fura bufte fiddi male akalayatti birrin fiddu jechu amma warri biyyatlee teettanii shamarran birrii fiddi shamarran birrii irraa nyaattanillee qottoo ba'a shamarran biyya arabaa jechuudha akalayatti birrii fiddu dhiiga makaati warri shamarran irraa birrii nyaattanii shamarran boochisaa jirtanillee miidiyaa kanarratti Warri qaama shamarranii waraabdanii birrii irraa fuudhuuf shamarran irraa birrii fuudhuuf qaama isii sanii sosodaachisa. Shamarran irraa birrii nyaatanillee of qottoo ba'a. Asumarra dhaamsa isinii dhaama jechuudha. Maaliif akka laayyootti fiddu waan ta'eef dadhabdee hargante fooqii darajaa sadaffaa afuraffaa kana baate birrii san fiddii jechuudha. Kanaafuu kana keessattuu arabni Hidogatti dalaidee jette ji'a sadii ji'a afurii araba bira dalaidee raati bisii walitti qabanii of biratti baay'isanii
gaaf kaan immoo itti hin kennan. Isinii galee gaaf kaan immoo ofirraa alatti baasan. Kana hunda keessa darbitee shamarran biyya Arabaa waa hedduu keessa darbitee darajaa sangeetti tartee fi dalagattee dalagaa isii bareeda akka gaariitti birrii qabaattee waliin dalagattee illee itti naafina itti waanyina haa dalagattee argattu. Maaliifuu akka laayyootti hin arganne waan ta'eef jechuudha. Kanaaf shamarran biyya Arabaa qaaliidha. Warri dhiirallee akkasuma jaartii teessan onnaa isiin cabsina mooraalii isiin cabsina mooraalii isii jechuudha. Mooraalii isii eegaa jajjabeessaanii waan isiin dalayde irratti ishgoobaziitii akkasii haadha manaatii yaa qaalii jedhaa jajjabeessaa malee waan hin taane mooraalii isiin cabsina. Isin galee kanaaf amma asirratti yoo viidiyoo kan dhaabnu itti fufaan gadhuma viidiyoon gibbii xaragee haree dhiqee kana xaragee haree dhiqee akkamitti akkaan harganii dadhabee fidu warri birallee fakkeenya akka ammaan harganii dadhabee xaragee dhiqee kanatti isinii galee namni xiqqaan akka galaayyootti fidu waan ta'eef namni hundinuu kanaaf shamarran jajjabeessa warri dhiirallee shamarran jajjabeessa. Akkana isiniin jedha viidiyoo kan isinitti hin dheeressu asuma irra dhaaba. Inni amma gibbii kana xaragee fooqii kana gad xaragee geessee bishaan dakaa ol baadhee fidee dhiqee kanallee xaragee dhiqee qulqulleesse akkam akka bareedu akka amma jiruu fi booda akkam akka jiru ilaaltanii sabskraayibiin godhuu hin dagatina. Jajjabeessaanii yuutuubii keessa sabskraayib naa godhaa inshaallah hanga dhumaa wajjin jirra.